Bulchiinsi Doonaald Tiraamp lammiilee Itoophiyaa dabalatee lammiilee biyyoota 36 gara Ameerikaa akka hin seenne dhorkuudhaaf yaada akka qabu himame. Dhimma kana ilaalchises miidiyaaleen Reuters fi Washington Post sanada waajjirri dhimma alaa USA qopheesse ilaaluu eeruudhaan gabaasanii jiru. Maqaan biyyoota dhorkaan imalarra ka'amuuf yaadame sanada ministeerri dhimma alaa USA Marco Rubioon mallattaa'ee fi dippiloomaatotaaf qophaa'e irratti kan tarreeffame yommuu ta'u, sirreeffamoonni biyyoonni tarree kana keessaa ba'uuf taasisuu qabanis eeramee jira. Akka sanada kanaatti dhorkaan imalaa kun hojiirra ooluu isaatiin dura biyyoonni lammiileen isaanii gara USA akka hin seenne guutummaatti yookaan gariin dhorkaan irra ka'amu wantoota sirreeffachuu qaban akka sirreeffataniif yeroon ji'oota lama ni kennamaafi. Sanadni dhumaa torbee darbetti dippiloomaatota dhimmichi ilaallatuuf raabsame kuni ulaagaalee fi dirqamawwan yookaan waajjirri dhimma alaa kaa'e guyyoota 60 keessatti hin guutan taanaan biyyoota yaaddessoo dhorkaan imalaa guutuun yookaan gariin irra ka'amu 36 adda baaseera. Akka Reuters gabaasetti biyyoota lammiileen isaanii guutummaatti yookiin gariin gara USA akka hin seenne dhorkamuu danda'an 36 keessaa biyyoonni 25 biyyoota Afrikaa keessatti argaman yommuu ta'an, Itoophiyaanis biyyoota kunneen keessaa ishee tokkodha. Ji'a caamsaa darbe keessa pirezidaantii Tiraamp yaada nageenya biyyaa fi uummata biyya isaanii eeguuf jedhuun Eertiraa, Sudaanii fi Somaaliyaa dabalatee biyyoota 12 irratti dhorkaa imalaa kaa'uun isaanii ni yaadatama. Dhorkaa ji'a caamsaa kanaan biyyoota ollaa Itoophiyaa ta'an 6 keessaa 3 dhorkaan imalaa irra kan ka'ame yommuu ta'u, dhorkaa ji'oota 2 booda hojiirra ooluu danda'a jedhame keessatti immoo Itoophiyaan hammatamteetti. Murteen kun hojiirra kan oolu yoo ta'e lammiileen biyyoota gaanfa Afrikaa hundi gara Ameerikaa yookaan Yuunaayitid Isteet akka hin seenne dhorkaan irra ka'ama jechuudha. Biyyoota ollaa Itoophiyaa keessaa dhorkaa kanarraa bilisa kan taates Keeniyaa qofaadha. Biyyoota Afrikaa yaadni dhorkaa imalaa irratti dhiyaate 25 keessaa muraasni Jibuutii, Sudaan Kibbaa, Ijipti, Yugaandaa, Taanzaaniyaa fi Naayijeriyaadha. Sanadni waajjira dhimma alaa USA sababa lammiilee biyyoota kanneen irratti dhorkaa imalaa kaa'uuf itti karoorfates himamee jira. Sababoota kunneen keessaa biyyoonni kunneen sadada amansiisaa ta'ee fi eenyummaa lammiilee adda baafachuu dandeessisu dhiyeessuu irratti hanqina dandeettii qabu, akkasumas immoo nageenyummaan paaspoortii isaanii shakkisiisaadha kanneen jedhan ni argamu. Biyyoonni tokko tokko immoo lammiileen isaanii Ameerikaadha akka ba'an ajajaman simachuudhaaf yookaan fudhachuuf haala mijataa uumuu fi heeyyamamoo miti kan jedhaman yommuu ta'u, kaan ammoo lammiileen isaanii viizaa argatanii gara Ameerikaa seenan hamma eeyyamameefiin ol biyyattii keessa turuun isaanii dhorkaa yaadameef sababa akka ta'e himamee jira. Dabalataan lammiileen biyyoota kunneenii gochaalee shororkaa Ameerikaa keessatti raawwataman keessatti hirmaachuun isaanii yookiin sochiilee farra seemii fi farra Ameerikaa keessatti hirmaachuun dhorkaa kanaaf sababa akka ta'anis sanadicha irratti eeramee jira. Haa ta'u malee dhimmoonni sanadicha irratti sababoota dhorkaa imalaa ta'uun dhiyaatan kunneen biyyoota hunda kan ilaallatan osoo hin taane haala biyyootaa fi hirmaannaa lammiilee irratti hundaa'uun garaagarummaa kan qabu akka ta'e himamee jira. Pirezidaantii Doonaald Tiraamp yeroo lammaffaaf gara aangootti dhufuuf yommuu dorgomanitti dhimma godaantotaa ajandaa ijoo godhatanii kan turan yommuu ta'u, battala aangoo pirezidaantummaa qabatanittis murteewwan godaantota ilaallatan murteessuun hojiirra oolchuu eegalan. Ji'oota darban irraa eegalees duulawwan godaantotaa osoo hin galmaa'in biyyattii keessa jiran adamsuudhaan akka hidhamaniif biyyattii keessa ari'aman taasisan adeemaa jiru. Dhimma kana ilaalchisee qeeqawwanii fi mormiin irratti dhiyaatus Tiraamp garuu ejjennoo isaaniitti cichanii jiru. Kana malees tarkaanfii godaantota ari'uun cinatti dhorkaa lammiileen biyyoota 12 gara Ameerikaa akka hin seenne ittisu ji'a waxabajjii 2017 eegalee hojiirra oolchanii jiru. Waajjirri dhimma alaa Ameerikaas dhorkaa lammiileen biyyoota garaagaraa gara Ameerikaa akka hin seenne dhorku kana babal'isuudhaan yaada murtee lammiileen biyyoota 36 gara Ameerikaa akka hin seenne dhorku qopheesseera jedha gabaasni BBCdha. Tuutni Gadaa Muudanaa tuulama sadeenii sirna isaa kan Odaanabeetti geggeessaa ture of galuudhaan caffee dongoraatti seera afaan saaqee godaansatti fufuun caffee tumaa qubate. Ardaalee ulfoo ta'an keessaa caffeen dongoraa isa tokko. Caffeen dongoraa ardaa jilaa gadaan tuulamaa ulfoodha jettee tumtee fi gadaan itti seera afaan saaqxuudha. Ardaan jilaa caffee dongoraa ardaa abbaa muudaa kan turte yoo taatu, teessoo abbaa muudaa yookaas qaalluu warra gosa odiituu turtee fi tuutni Gadaa Muudaa itti godaanu ture jedhama. Yeroon booda garuu dhiibbaa sirna lagaa irratti raawwateen abbaan muudaa kun qeerraa buqqa'ee akka ture seenaan ni hima. Abbaan muudaa kun erga qeerraa buqqa'een boodas gadaan seera ikkee yookaan seerota ja'an achitti lallabamuun irratti irreeffate garaan doodee yookaan caffee tumaatti jilaan socho'a. Akkaatuma kanaan gadaan muudanaa godaansa ardaa jilaa Odaanabeetiin eegalee hayyoonni caffee dongoraatti seera ja'an mataa dhangalaasuun har'a waaree booda caffee tumaa qubatee jira. Caffee tumaatti seerota bara gadaa itti aanu yookaas gadaa muudanaatu tumama. Seeronni haaraan
ni ba'uu kan turanii fi fooyya'uu qaban ni fooyya'u. Miseensonni gadaa muudanaas wixinee seerotaa kanneen ardaa isaaniitti deebi'uudhaan miseensota gadaa hafanii fi uummata bal'aatiin ga'u. Waggaa tokkoon booda handoolee tumaa yookaas dhakaa koraatti seerri ragga'uudhaan muudanni qumbii afaan kaawwatee gadaa melbaarraa alangee fudhachuun ittiin bulcha. Finfinnee fi naannolee ja'a keessatti dhibeen maariyyee jaldeessaa mudachuu gabaasni IMC akeeki. Magaalaa guddoo biyyattii Finfinnee fi naannolee biroo ja'a keessatti dhibeen maariyyee jaldeessaa monkeypox akka mudate mirkanaa'u gabaasni dhaabbata International Medical Corps waxabajjii 13 baasee mul'isee jira. Hanga waxabajjii 10tti magaalaa Finfinnee dabalatee naannolee akka Oromiyaa, naannoo Amaaraa, giddu galeessa Itoophiyaa, Hararii, Sidaamaa fi kibba lixa Itoophiyaa keessatti namoonni 18 dhibichaan qabaman kan mirkanaa'e yoo ta'u, lubbuun nama tokko darbee jira. Kunis du'a galmaa'ee gara 506 ol guddiseera. Iraan lammii ishee Israa'el basaasa jettee du'aan adabdee jirti. Iraan lammii ishee dhaabbata basaasaa Israa'el Moosaadii footoo basaasuun arge jechuudhaan to'annoo jala oolchitee turte har'a ganama du'aan adabuu ishee dhaabbanni oduu mootummaa Iraan Irnaan gabaasee jira. Namni du'aan adabame kun bakka bu'aa Moosaadii Amiir nama jedhamuu fi basaasaa Israa'el biraa wajjin wal arguudhaan odeeffannoo jajjaboo akkasumas bakkeewwan iccitii Iraan ilaallatu dhaabbata basaasaa Israa'eliif kenneera jedhamee shakkamuudhaan ture akka lakkoofsa Awurooppaatti muddee 2023 to'annoo kan olfame. Irna akka gabaasetti shakkamaan kun himannaa mootummaan Iraan irratti dhiyeesse amanuu isaarrayyuu kaffaltii karaa kiriptookaarensii fudhachuun isaa ragaadhaan itti mirkaneeffamee jira. Shakkamaan kun biyya diinummaadhaan ilaalamtu gargaaruu fi faayidaa biyyaalessaa Iraan balaarra buusuudhaan himatamee balleessaa ta'uunsaa waan itti mirkanaa'eef har'a ganama fannifamee ajjeefamuusaa gabaasichi eeree jira. Gama biraadhaan ammoo Israa'eliif Iraan muddama isaan gidduutti uumame atattamaan akka xiqqeessan Chaayinaan gaafattee jirti. Yeroo Israa'eliif Iraan walaleeluu itti fufan kanatti Chaayinaan biyyoonni lamaan haala jiru akka tasgabbeessan wawwaataa jirti. Dubbii himaan ministeera dhimma alaa Chaayinaa Guo Qiaoguun qaamoleen hunduu atattamaan tarkaanfii haalicha tasgabbeessu fudhachuudhaan naannichi hokkara jabaatti akka hin ceene dhorkuudhaaf mariin akka furan Chaayinaan gaafachuu beeksisanii jiru.